So our next question is to Dr. Zakir Naik, and this is about the topic. Egaa gaafiin koo itti aanu Dr. Zakir Naikii fi tokkummaa dhabuu ilaallata. Kan nuti gabrummaa cunqursaa jennee ilaallu har'a kan arginu kana. Addunyaa guutuu keessatti biyyoota musliimaatii fi musliima hin taane keessattis cunqursaa ni Around the argina. world, Muslims and non-Muslims alike, they look at the oppression today, so much rampant injustice, and they feel this sense of helplessness. Har'a jallinni baay'ee waan ta'eef namootatti miila gargaarsa dhabuutu itti dhaga'ama. Garuu wanti amala godhannee ilaalcha siyaasaa akka furmaatatti ilaaluudha. Furmaata gargaarsa siyaasaa fi aayidiyooloojii keessatti barbaaduudha. Sunnaan nabiyyii bu'uura kan godhate haqa hawaasaatiif furmaata kan ta'e furmaanni namoonni hin beekne eegumsa cunqurfamtootaatiif fi gabroonfattootaatiif gaachana gaarii kan ta'e furmaanni dhugaa For the maali? social justice that protects in a way that sometimes people tend to overlook. The question poses that we do agree there's oppression in the world. A lot of Ani Muslims as gaafii kee waliin guutumatti walii gala. Biyyoota musliimaa fi musliima hin taane keessattis jallinni baay'een akka jiru yeroo baay'ee amma odeessa siyaasaa fi ilaalcha amma jiru keessatti furmaata barbaadna. Furmaanni isaa maali? Adeemsa irraa eegumsaaf immoo sunnaanoo. Sunnaa ilaalchisee dhimmicha ilaalchisee tokko qofaa miti jedhee yaada. Laayibaraarii eegumsaati. Sunnaan marsaa dachaa kenna. Adeemsa irraa eegumsa ni kenna. Gaachanaa fi hafuura eegumsa hawaasummaa ni kenna. Gaachanaadha. Safuu fi gatii kenna. Akka gaachanattis ta'ee tarkaanfii qaamaatiifis ni fayyadama. Gaachana inni hundaa caalaa barbaachisaa ta'e gaachana nabiyyi rasuula keenya jaalatamaa nagaa fi rahmanni isarra haa jiraatuuti. Kadhannaan cunqurfamtoota miidhamtoota kallattiidhaan gara rabbitti akka deemu namni gidduu seenu tokko illee akka hin jirre dubbata. Kitaaba Bukaarii keessatti hadiisa tokkotu jiru. Hadiisa Musliim lakkoomsa 19 keessatti nabiyyiin jaalatamaan akkana jedha. Kadhannaan cunqurfamtoota irraa of eeggadhaa. Duumessaa olitti baatama. Rabbiin ammoo aangoo fi ulfina kiyyaattiin agarsiisa. Isinitti dhiyoo jira. Aangoo fi ulfina kiyya isinitti agarsiisa. Isinitti dhiyoo jira jedha. Rabbiin kallattiidhaan akkas jedhee deebisa. Akkasumas namni cunqurfamu musliima ta'uu baatus cubbamaa ta'uu baatus yoo cunqurfame cubbamaa kan musliima hin taane illee yoo ta'e rabbiin kadhannaa isaa ni dhaga'a. Ergamaan rabbii nagaa fi rahmanni irraa jiraatu namni cunqurfame rabbiin isaa akka kadhatu gorsa. Rabbiin haa kadhatu jedha. Rabbiin kadhannaa nama cunqurfamaa ni dhaga'a. Dhaga'uudhaan gaachana tokkoffaati. Yoo ati nama cunqurfamaa taate rabbiin gargaaraa kee hunda caalaadha. in you from the shar of the oppressor. This is number one shield. I want to cut it short. I don't want to give a lecture. Most important shield is no one can help you better than Allah. When you're oppressed, number one person who can help you the best is Allah. And we get guidance from Allah and His Rasul for the second shield. Qajeelfamni rabbii fi ergamaa isaa irraa argannu gaachani lammaffaan gaachana hawaasummaa yoo ta'u sadarkaan isaas ni jira. Nabiyyiin nagaa fi rahmanni isaa irraa jiraatu akka jedhe hadiisa Bukaarii lakkoofsa 2444 keessatti nabiyyiin akkana jedhe. Waliif birmadhaa muslimni cunqurfamee osoo jiruu hin ilaalina. Maal gochuufii qabda? Muslimni tokko yoo cunqurfamu yoo argite isaa cunqurfamu mirga isaa akka argatu keessatti isa deeggaruu qabda. Muslimni akka qaama tokkooti jedha. Akkasumas muslimni tokko jallina raawwataa jiraachuu isaa yoo garte cunqurfamaan obboleessa kee ta'uu baatus yoo namni miidhamaa jiru tokko muslima ta'uu yoo baates gargaaruu qabda. You have to help both the people. For example, if someone is being robbed, and if a Muslim is being robbed, Fakkeenyaaf namni tokko yoo saamamaa jiraate muslimni tokko yoo arge nama saamamaa jiru sana akka hin saamamne gargaaruu qaba. Muslimni tokko yoo nama hataa jiru tokko arge hatuun sirrii akka hin taane itti himuu qaba. Hatuudhaan akka hin milkoofne itti himuu godhuu qaba. successful in robbing someone else. The second level of the shield Gaachanni sadaffaan nabiyyiin keenya jaalatamaan nagaa fi rahmanni isaa irraa jiraatu akkana jedha. Hadiisa Bukaarii lakkoofsa 49 keessatti yoo nama badii jallina dalagaa jiru yoo argite harka keetiin dhaabsisi. Yoo harka keetiin dhaabsisuu dadhabde arraba kee fayyadamii afaaniin arraba keetiin itti dubbachuu qabda. Yoo afaaniin itti dubbachuu sodaattee wanta xiqqaan itti gochuu dandeessu qalbii kee keessatti jibbuu qabda. Yoo imaana sadarkaa gad aanaa qabaatte sun imaana gad aanaadha jedha.
Kanaaf ani akka muslima tokkotti hawaasa keessa jiraadhu keessatti sadarkaan ergamaa isaa jalqabaa sadarkaa inni lammaffaan immoo hawaasa keessatti wanni tokko dogoggora ta'uu isaa yoon arge yoo rabbiin dandeettii naaf kenne harka kootiin nan deemsisa. Nama gudeedaa jiru tokko yoon arge yoon humna qabaadhe harka kootiin nan dhaabsisa. Yoo namni sun nama narra jabaa na miidhaa na ajjeesuu danda'a natti fakkaate ta'e ani jabaa miti madaa'u yookaan du'uu danda'uun natti dhaga'ame wanta xiqqaan ani gochuu danda'u arraba kootiin akka dhaabbatu itti dubbadha yookaan wanti inni godhaa jiru sirrii akka hin taanetti hima. Yoo sana sodaadhe wanti ani gochuu danda'u wanti itti gochuu dandeessu inni xiqqaan garaa kee keessatti abaaruudhaan gocha isaa jibbuu qabda. Kanaafuu sadarkaa hawaasa keessa jirtutti nama cunqurfamaa jiru gargaaruu qabda. And the hadith of Riyadh as-Salihin. Akkasumas hadiisni sahihiin akkana jedhutu jira. Jihaadiin hundarra gaariin bulchaa akka hin qabne fuuldura dhaabbachuu fi dhugaa dubbachuu akka ta'e dubbatuus ni jira. Yoo dhugaa dubbatte jechi ati dubbatte bulchaa gabroonfataa irratti akka nama jihaada godhu jiru jechuudha. It is jihad. This is on a society level. Come to the third level of sadarkaa sadaffaan safuudha. Safuu ilaalchisee nabiyyiin keenya nagaa fi rahmanni irraa jiraatu akkana jedha. Badii kamuu yommuu argitu deemsisuu qabda. Sadarkaan afraffaan sadarkaa gochaati. Maaleeshiyaan dhaabbata 4-2-10 tolooltummaa kanneen qabdi turte. Ati akka nama cunqurfamaa jirutti sadarkaa kannuu qabda. Kunis karaa hedduun si gargaara. Cubbuu kee akka hir'atuuf si gargaara. Dhaabbilee tolooltummaa akkasii gargaaruu qabda. Yoo cunqurfamaa jirta ta'e hojii gaarii hojjechuu qabda. Egaa sadarkaawwan sunnaa keessatti tuqaman kunneen rakkoolee har'a addunyaa teenya mudachaa jiru irratti akka furmaatatti fayyadamuu dandeenyudha. that we can use against the oppression that's happening today in the world. MashaAllah, barakallah feek. MashaAllah, it's very interesting. Maashaallah eegaan sadarkaawwan sunnaa keessatti ati nuuf kaaftee rakkoolee har'a addunyaa mudachaa jiran irratti akka furmaata fayyadamuu dandeenyudha. Akkaataa mata duree sana ati itti nu dhiyeessite baay'ee kan nama hawwatudha. Sababiin isaas hadiisa kana osoo Zaakirirraa dhageenye tarii ammoo wanta kanaan dura hin argine akkamitti sunnaan gama adda addaa hedduudhaan gaachana nuuf ta'a. Gaachanni sunnaa ergamaa sallallahu alaihi wasallamii nageenya hawaasaatiif baay'ee akka barbaachisu nuuf kaase. Maashaallah galatoomii siin jedha. On those different levels. MashaAllah, barakallah feek. Egaa hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo viidiyoolee kanaa kan afaan oromootti jiraatan heddumminaan argachuudhaaf YouTube Smart Baaree SCP subscribe nuuf godhaa. Akkasumas namoonni biyyoota alaa jirtan chaayinaala keenya jiyoon nuuf godhuudhaan nu gargaara. Nu cinaa dhaabbadhaa akka viidiyoo kana caalu sagalee kwaalitii qabuudhaan guyyaa guyyaan isiniif garsiifnu deeggarsa keessan nu barbaachisa isiniin jenna. Subscribe like godhuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u barumsi kun yoo isinitti tole namoota hedduu bira akka ga'u nuuf godhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pirati walitti nutti nagaan nuuf tura.